balaan buute Sumayyaan garaa kutatte sadhumaa reeffa kooyyuu hin argitu lubbuun jiraachuu koo miti jettee anaa miti Jamilaa miti mucaa ishee xiqqooyyuu hin argitu otu mormi kiyya na citeette balaa buusaa jirti jechuudha. Viidiyoo kaleessaa irratti deebistee fi qiyaamaan kun gadi buute ka dhugaa rabbii haadha see cira haadha seetiin baannantee jirti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota miliyoon beesti warroota amantii biraatiif ashamaa harka fuunee jirtu bakka jirtanitti nageenyi rabbii sinfaanaa jiraatu annagaa kooti kadhata rabbii bakka jiraattanii akkasumas warroonni haaraa taatanii sabiskiraayibii laayikii naaf godhaa kutaa fi amantii gandaanii waliin qoodinaati walaa guddisnu walaa jajjabeessinu sabiskiraayib godhaa isiniin jechuun barbaada. Egaanii Sumayyaanii hedduu tokko aartee jirti jechuudha. Kan itti na barbaaddu akkasitti na barbaaddayi ani keessan jiramoo ani biyya keessan gadi dhokadhee jiramoo jette viidiyoo isaa dippilikeeti gootee bantee ilaalteetu akkamitti akkanatti na barbaadda ani biyya keessan jira na seete moo ani lafa keessan gadi dhokadhee jira seete moo maa inni ittiin isa iddootti balaa kana buuftee miti dhugaa rabbiin isiniin jedha hedduu tokko aartee obsa fixattee jirti jechuudha. Ani hin barbaadu sitti mul'adhu ijoollee koollee hin argitu jette mucaa ishee xiqqoo eenyu ishee maqaan ishee Jamiilaa miti ishee xiqqoo sanayyuu hin argitu ijaan sin argisiisu osoon jiru otoo lubbuudhaan ani haadha ta'ee jiruutu deemtee ayyuutti na argisiisuu deemtee ayyuun naa guddistii ijoollee koo jette maqaan ayyuuyyuu hirkaabatti baay'ee tokko aartee obsa fixattee jirti bakka dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee tokko aartee dubbachaa jirti otoo lubbuudhaan jiru ijoollee koo Sumayyaa ayyuun inni arguun qabdu jette ati yoo barbaadde deemiti ayyuutti galte haadha manaa lama qabda miti. Guyyaa gaafa ayyuunsi jalaa baddee maal jette ati inni raanfattee dubartoota sadii fuudhanii wal faana yoo jette miti anoo yerootti sana miirriisi Sumayyaatti dhagahama jettee yaaddu Sumayyaanii jaartii kooti waan ta'eef maal keessa jirti miira akkamii keessa jirti jettee yaaddee beektaa yerootti ayyuuni guyyaa lamaaf baddee jennaanitu isheedhaa fi ayyuu dhabee jennaan dubartii lama nan fuudhaa jettee maraattee ana caalaa ayyuu jaallatta ana caalaa ayyuudhaaf dhimmitaa kanaaf iyyuu jennaani otuu mormi koo na citeeyyuu sittan deebi'u gadalii gadi galta malee ani sanaanuma keessaa iyyuu hin baane ani bakkumatti jirtu sana iyyuu hin dhanne jette laalaaka. Akkanatti ofumaa joonjofte galta malee nan argitu anasuma keessa jira as keessaa iyyuu minniqqin jennaan gar tokkotti iyyuu hin sochoone iddoo tokko iyyuu hin deemuus sodaadhee jetteen maalla gootaatu na jaallatte narratti hin fuutu minaamin jettee balaa kaasaa jirti har'a yeroo jalqabaatiif jechuudha. Har'a oo'itee lolte jechuudha bakka obsa fixatte bara naa nyaatu obsa fixatte obsuma fixatte jechuudha har'a. Ayii garaa nama nyaatti Sayidooti yaga rabbi siif haa laaffisu maal goonaa miti rabbummaan siif haa laaffisu rabbi sabrii siif haa kennu malee Sayidoonis akkuma argitan kophee qullaa kophee luka tokko caammaa biraa keetadhan luka tokko immoo caammaa biraa keetadhan caammaa adda addaa keewwateetu barbaacha olii gadi deemadhanii beestaalii kurtuu duddarra keewwateetu olii gad deemaadhaan waan obboleettiin Sumayyaadha na gaddisiistee ana Sayidoon na gaddisiisee Sayidoon dhiifama na gaafatee waan ta'uuf deemu hin beeku waan inni irra ga'u waan hin beeku wantan kanaan dura sitti balleesse yoo natti aarii qabaatte si dhiifama naa godheen naan jedhee dhiifama na gaafatee waan isaan beekotteetu wacaa jirti isheenis yuutuubii irraa gadhiistee turte hawaanis isheenis akka jechaa jirti jechuudha. Sumayyaan immoo amma dubbii seeraan qabatteetu jabeessitee qabdee isa kaleessa dheengadde darbe isanni kaleessa dheengadde Itoophiyaatti ta'aa ture yaadatteetu sammuu of naannessaa turte jechuudha. Dhugaa rabbi sammuu of galagalchite jechuudha. Ijoollee koomentiitiin immoo maal jette amma kaanuti yoo amma duraan beektaa maal jechaan hin ture beektu erginni irratti fuudhee ofittiin fidinii bakkee keessa kurkursii harii manaa baasi gaafa bakkee keessa kurkursitu immoo viidiyoon waraabe jedheen hin dubbachaa ture. Illee viidiyoo korratti isa tokkorratti yoo dhageessaniitu ta'e namni hubatee hubata jechuudha. Bakkee keessa kurkursii hin gashini mana keetti deebistee hin gashin Sayidoo jechaan hin tureen illee uummanni koomentiis illee akka jechaanii ture. Amma immoo kalaa gaafa namni rakkatu immoo gaafa namni dhiphate immoo bakka keessa olii gad deemu immoo sinitti tolaare nutti hin tolu kalaa
keessattuu ilmi dhiiraa immoo gaafatan karaattatee bakkee keessa olii gajjooru namatti hin tolu jechuudha. Amma immoo gaggara laafne deeffadhu echaanii jirra mitiire maal jetti duraanii koomentii jalatti oliin galchinii sayidooma ijoolleetti mul'isinii sayidoomatti dhiyaattee sayidoodhaa wajjin hin jiraatinii irraa fagaadhu baqadhu naan jechaa turtanii jennaan. Anamilee keessanii fudhadhe isintu na jabeesse biyya nama ijoollee koomentii biyyee isin nyaatti isintu na jabeesseetu isintu amilee natti godhee humna natti godhee jennaanini ani ba'ee deemee amma immoo maallaan jettu itti deebi'ii haraama rabbii sodaadhu rabbii kabajii haraama sayidootti deebii jettaniitu na cinquutti jirtu jette. Ani murtoo mataa kiyyaa murteeffadheen jira. Ani karoora mataa kiyyaa karoorfadheen jira waan ta'eef wanta duubatti na deebisu hin jiru. Ani ansumayyaadha. Ani gad dhaabbadhee ofii kooti adeema. Ani namni na ajajuu hin danda'u. Ofii kiyyaan of ajaja malee akkasin na ajajjan hin ta'u. Ani mataa kiyyaatiin waan ofii kiyyaa of ajajuuf iyyuu isin hin galchu. Silazii zimmi baluu iyaalee ነው ዝም jedhaa malee ani akka fedha kiyyaa ta'anii akka fedha kiyyaa godha. Kanaaf iyyuu hin barbaadu. Ani ittiin deebi'uu jiraadhuma koollee nan argatu du'aa kooyyuu nan argatu jiraa koo dhiisiitii du'aadhuma kooyyuu nan argatu. Kanaaf jennaani ani dhimma sirraan qabu. Ana barbaacha bakkee keessa olii gadi na deemini. Idimee kedekkee na barbaadda malee na argachuu hin dandeessu. Garuu ani sanaama keessa jiraa jettee lookeeshinii cufattee silkii qayyarattee jennaani hin argamtu jechuudha. Maaliif lookeeshinii ishee sila waa yuutuubii fayyadamtuuf iyyuu hin argamti turte. Garuu akka itti argatu hin qabu. Lookeeshinii ishee cufaadha taanaan eenyu abbaa eenyuyyuu argachuu hin danda'u jechuu kana bakka mataan dhukkubsatee sayidoon bakka haala maraannaarra jira jechuu amma viidiyoo kana gaafa argu immoo bakka sakkamii qalbiin immoo isa cabee abdii kutata jechuu waan abdii isa jabeessu waan bakka jabina isaaf ta'u hin dubbanne waan ta'eef amma immoo viidiyoo kana isheen viidiyoo bakka gara kutannaa viidiyoo bakka cirraanuma shaggamina garama nama kutachiifti bara namni jajjabina yookaan immoo humna namaa kenna mitiire isheen humna tokko laanneef jechuu ciraa abbaa isheetiin lishish gootee machumaan hambistee biyyina nyaadhu dhugaa rabbinan kolfaaman biyyee maalan godhana nyaatu mucaa kisaara gashite amma kan kolfamu barna harkaa baati kolfa kana dhugaa jaalladhee kolfaan jiru. Waya koran ber waya akan gona gama sabba genya le na dhugaa rabbi way oji bishaanya chifte mucaa ma dhugaa rabbi Zayidoon kun akkasitti jireenya isaa gadhiisee tan karaatti deemutti bakka Sumayyaa ani ittiin deebu ani maarreedhaan akkanan ta'u jettee gamaal taana reenu deemee kam taana maal gochuu fi dandeenya ani du'aa gochuu fi dandeenya malee waan gochuu fi dandeenya hin qabnu rakkoo cimaa keessa galanii jiru jechuudha rakkoo namni keessaa ba'uu hin dandeenye keessa galanii kana furmaata rabbiyaa fiduuf malee wanti godhamu hin jiru jechuudha iyyanna nyaate madaamina waamtee laata. Rakkoodha dhugaa rabbiin isiniin jedha rabbiin alaafisuu fi rakkoo madaamina waamte jiru nan badisan badhee biyyenna nyaatte.